Jirtu. Jirtu. Eessa jirtu? Acaawwan beesaa jedhee. Dr. Awwal Aloo magalateeffadhaa. Sagantaa kana qopheessitanii nasmachuu keessanii hedduu galatoomaa jiraadhaa jechuun barbaada. Biyya keessatti galee baay'een danda'u dhiifama naannodhaatti baay'ee gammadeera. Achiin koo lubbuun jiru maqaadhaan wal nu barsiiseera. Amma immoo qaamaan ijaan wal nu agarsiiseera. Kanaafuu yeroo maraa achiin koon tureefi kan dubbatu kanaafi garuu achiin darbu kaayyoon isaan darbu waan ta'eef kaayyoo isaa akka galmaan geenyu waan dandeessu lubbuun jiru maqaadhaan wal nu barsiiseera. Amma immoo qaamaan ijaan wal nu agarsiiseera. Kanaafuu yeroo maraa achiin koon tureefi kan dubbatu kanaafi garuu achiin darbu kaayyoon isaan darbu waan ta'eef kaayyoo isaa akka galmaan geenyu waan dandeessaniif ergaa koo gabaabumatti dabarfadhee darba. Karaa dandeessaniin faawundeeshinii Hacaaluu Bukkee dhaabbadhaa. Daa'ima qabdu daa'ima guddifattuu hin beekna. Akkuma daa'ima guddifannu sana immoo faawundeeshinii Acee kanaa bakka geenye galmaan geenye amma lubbuun jirutti inni siidaadha. Siidaa laphee keenya keessatti dhaabee darbeedha. Nuti immoo maal hojjannee dabarraa kan jedhu hundi keenya itti yaadnu qeerroo fi qarree abbootiinis hundi keessan itti yaadaan jedha. Maaliif innaan kana jedhu faawundeeshinii Hacaaluu kophaasaa waa tokko hojjechuu hin danda'u. Aceen kophaasaa deeme ani hundi gatee anaan uummata hedduu keessatti nagatee deeme. Uummanni kiyya immoo ani uummata kiyyaaf qaaliidha akkuma jedheenye akka isan qaanessisee abdiin isinirraa qaba. Dhugaa nama dhugaa miti. Egaa ergaa kana laphee keessan keessa baradhaatii gara fuulduraatti maal yaadnaa maal gochuu qabna faawundeeshinii Aceetiin Oromiyaa hundarra naanna'uu qabna waan ta'eef karaa dandeessanii amma humna keessanii faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Bukkee dhaabbadhaan jedha. Amma sirra deebi'ee warra sagantaa kana qopheessitaniif Dr. Awwal Abduudhaan hunda keessaniyyuu galatoomaan jedha jiraadhaa. Egaa dhumarratti yeroo maraa jedha maal akka jedhu beeku. Egaa dhugaan Acee hin baane hundi keessaniyyuu qabdanii akka dhugaan Acee koo naa boonaa galattan jedha. Dhugaan ilma Waaqaati galatama.